Ida irafti qaba irafti nambaa gaafa jettan yookiin kaampaaniin haala isaas ni mijeessuu danda'a miknaatu iddoo ijaazatti baatan jechuudha. Isaan alamooyyuu ofii keessanii ijaaza bakka kanaatiin baay'attanii ba'uu dandeechan. Isa kanallee asumaan naa fudhadhaadha. Guyyaatti yookiin ji'aatti ijaaza gizee meeqa baana isa akkatti walii galtanidha. Yookiin gizee lama yookiin gizee afurta yookiin gizee tokko duwwaa ta'a akkuma madaamiin keessan garaatti isinii laaftedha. Isa kanaadha. Inni biraa immoo gaafina asirratti haaraamti ka'e ijoolleen afur biiroo keessa jiraatu akkasitti warri biiroo maallaqaan kaffaltan malee paaspoortii keessan everything ijoollee baay'eedha. Isin bichaa isin miti asirratti illee kan kaasaa jiru. Namoonni kun 2,500 kaffaleedhanii kun 2,500 kaffalanii baay'eedha. Kana wanti kabar godhuu hin danda'u asirratti wanta isinitti himuu danda'u. Kaampaaniin kabar godhuu hin danda'u. Kaampaaniin wanta isin barbaachisu fiddanii yoo dhuftan qofaadha. Kan inni isiniif haala mijeessuu danda'u. Fakkeenyaaf hojiin kan inni isinii galchu odoo jalqaba hojii isin hin galchin viizaa isinirraa jijjiira. Maa qaraamaa keessa hin jiraan maa bilookii keessa hin jiraan. Isa kana isinirraa jijjiireeti kan hojii isin galchu. Cal jedhee mana madaami isin hin geessu jechaadha. Mana madaami. Isa kanaadha. Gaafiin inni guddaan isa amma kinu waa'ee paaspoortii haasoftan biyya ormaatirraa dhuftanii viizaadhaan as jiraattan asuma jiraaddaa paaspoortii qabaaddaa. Ani wanni isinirraa barbaaddu paaspoortii qabaaddaadha. Ittaanan immoo jimaata qidaamee maal ani kanan dubbachaa jiru. Har'a sa'aatii 12 booda sharjaa kan jirtan isiniin jechaa jira. Sagantaa marsaa ittaanuu hin dhufaa. I don't know beeku kanaan mallee wannan beeku tokko hin jiru. Maaliif yookiin hin guuta yoo okay isa kanaadha. Warri ni gaafin taaniin gaafatin haala asirratti maaliif yookiin dhaqaatii viidiyoo roomees ni hojjette ilaala. Viidiyoo roomees ni hojjette ilaalaadha. Viidiyoo roomees ni hojjette mallaqa qarshii 500 sinin jedheera. Koomishinii hin qabu sinin jedheen jira. Inni taanu asirratti mallaqa baasii qaba. Maal jettanii gaafatanii dhuftanii. Miknaatu kan isinirraa barbaadu ani kan diraayivarii qofa birrii 50 birrii 100 isa kana kan hin caalle sinin jedheen jira. Okay? Isa kanaan ala gaafin jiru jiraate nan deebisuudhaaf yaalaa jechaadha. Maaltu sida kan wanni koomentii wanni amma waa'ee dhimma hojii kaampaaniidhaan dhufe kana galuudhaaf irraa gaafattan yookiin gaafin isaan yookiin galle jettan wanni isin akka jiraatu koomentii irratti barreessaa. Maaliif bakka keessan bu'ee gaafatte gaafuma kana dhala waan biraan gaafattan walla ta'edha. Kana akka fakkaataa galuudhe warri ijoollee dhiiraatiif gaafachaa jirtan ijoollee afur ijoollee dhiiraa nama ID qabu bakka nama lama sharjaatti nin barbaada nama lama mooyyuu ajumaanitti nin barbaada. Ajumaanitti kan barbaadu ijoollee dhiiraa afur nama ID qabu. ID qabu paaspoortii chaawudotiin ID qabu. Ajumaanii laargoo ashaguudha yookiin laargoo Afrikaa wanti isaa ashaguudha. Akkoomideshiniin achi nyaanni kan isaaniitirraani qarshii 500 koomishinii qaba. Inni kun koomishinii qaba. Ijoollee dhiiraa koomishinii qaba. Ammas ijoollee dhiiraa lama sharjaa keessa reestooraantiidha. Nyaanni sachi manni sachi. Inni tokko mastangidoodha. Inni tokko qulqulleessadha. Inni tokko mastangidoo. Inni tokko keessummeessaa. Inni kunis kan mastangidoo. Inni keessummeessadha 400. Inni mooyyuu kan qulqulleessadha qarshii 200. ID wanta kasii baasu kaampaanii qaba warra dubartii. Gaazee koomishinii qaba. Yooni amma mana maadaamii sanii bahuu barbaade maadaamiin paaspoortii keenyaa kanatti immoo manuma shirkaa sanitti na deebistii jedhu. Kanaan immoo maal jettee amma mooyyuu wanti guddaa isin ibsu barbaadu namoonni fakkeenya gaafa hojii galtanii jettan hojii isin hin taane gaafa ta'e paaspoortii keessan madaam umtanaa bira ta'a kaampaanii bira ta'a ID fi ATM keessan qofa isin kennama gaafa madaamii bira deemtan. Malee paaspoortiin kaampaanii maxxanfaa? Madaamii bira hin deemu paaspoortiin keessan. Dhaggeeffadhaa kun osoo. Kanaaf
Kaza gaafa hojii sun sinii ta'e itti fufte. Gaafa siniin taane directly kampaaniitti dabaluudha kampaaniin sin baasee achi maal godhaa gara hojii biraatti sin qayyara jechaadha. Isa kanaadha. Inni dhageechisaa? Waan hin taane. Isin dhageenya gazee. Sirriitti dhageenyarra lakkoofsa gazee icha arganna warri jettan kun gazeen kanumaa dhaqaatoo hayi keessan ani Sharjaan jira, ani Dubayin jira, ani Alaayin jira, ani Iraaska Imaan jira. Naman hojii kana galuudhaaf barbaadu jedha lakkoofsa keessan lafa godhaa fi gazeen amma sa'a jaarraan ka'ee hojiin warra Sharjaa jiruuf feeriin lama konkolaataan lama hin bahaa isatti fayyadamaa isin jechaa jira. So kuno gazeen kanuma misirtaa ta'uu kan dhaqaatoo keessan fooloo godhaatu ani fooloo jedha waan nama arrabsitanii fani keessan dhaqaati muuma keessani bilbila keessan lafa godhaa fi dhimma keessan dhimma barbaada bilbila bichaa miti ani hojii kaampaanii san jedhaani ani hojii kaampaanii san galuudhaaf ani bootaa kanan jira paaspoortii of harkaan qaba yoom dhuftu harma bichaa barreessa fi baay'ee akkamii keechan dhiisa barreessina akkamii baay'ee ta'anna ta'edha yoo barreessanii kana barreessanii bilbila keessan cinaa kaa'aa innus ni deebisa bakka. Eenyu kan dubbadhu maal amma kan haala sinii gazee gaafattan waa'ee gazee keessanoo seetan ilaa warri akkas goota nama dhaggeeffadhaa gaafa nani bilbila sinii barri bilbila keessanoo sinnaa keechanoo ani bilbila keessan galmeessuun naqu bilbila nani siniifan gaafa gaafan bilbila sinii kaa'ee jedhe wanni sinirraa barbaadu paaspoortii fi lookeeshinii keessan qofaadha. Okay? Dhageechanii bilbila sin lafa naa keechasanii fuudhee too hin galmeessuun bilbila koo bichaan achirratti sinii barreessa. Anis gazee amma roobii kanaan naada wale deebiin kiyya ergaafata sa'aatii bilbila keessan waan piraatisii miti bara sa'aatii bilbila keessa achirraa fuudhee keessatti galmeessutu waa meeqa keessummeessa. Yoo ulat gazee mee amma roomaan bilbila keessan ani seef godhadhee sinii dawale jira kiyya sinii erga oduma keessan arga. So namni kunis nama hojii kun beektu gaaffii nani gaafadhee dhala waa'ee dhimma kaampaanii kana yookaan waa'ee dhimma hojii kana kan ilaallatu hin jiru wanna ta'eef bakka keessan bu'ee sinii gaafadhee